Ani Amina jedhama. Maqaan koos Oromoon hin beekne. Oromoon nabitti nabittan jedheeti abdii qaba. Akkasumas wanti fuula kana dibadhu waan baay'ee salphaa waan baay'ee haphiidha. Yoo fiidiyoo kiyyaa maatiitti hordoftanii kun ani kun kireemii isaa fakkaata. Kireemii isaa fakkaata waa haphii isaati. Waa fuula keenya waan rifeensas nama margisiisu waa fuula keenya laslas godhu biyya arabaatti dibannee Itoophiyaa gallee dhabnaa hin jedhamne akka hin jenne waan biyya keenya keessaa oddoo keenya keessaa gahu waan ofii keenyaaf faca'amnu jechuudha. Wantoota kanneen keessaa wantoonni magaalaa irraa bitamu waan tokko bichaadha. Wanni tokko sun beeziniidha. Wantoota fuula keenya jechuudha. Fuula keessa laslas isin godha. Akkasumas kan isin leewwatan baay'ee tokko bareeda. Akkuma seentan laakii tuqaa shee godha. Warroonni maatii hin taane maatii kiyya taasisan jedha. Wantoota itti fayyadamee kana fayyadamaa warroonni fuula keessan osoo harkatti hin qabne keessa uraa isin qabu. Fuulli nama ta'e uraa nama qabaamti fuulli tokko deebii ajjira fa'aa illee gurraacha ta'a. Wanta akkasii irraa kana maal nama qulqulleessu. Dhugaat basuudhaaf amma keessan kireemii jettan yoo fiidiyoo kiyyaa gadhumaa hordoftanii wantoota itti godhee akka adda na qabate fuula kiyyaa bismi kiyya fuula keenya maxxanee kan lassasaa jedhe kana hin argitan jechuudha. Akkasumas wayyaa guddistu wantoota ofii kiyyaatti fayyadame malee wantoota namni biraatti fayyadame finne akkasumas inni nama dinnichiin kuni dhugaat bachuudhaaf nyaara illee kan abadan ani wantoota akkatti hin dibadhu jechuudha. Kiyyaa nyaara kiyyaa hin dibadhu. Wantoonni hin dibadhu wantoota kana warroonni as nyaara hin qabne isin arga jechuudha. Rifeensa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtanii nagaa hordoftoota Aminaa jalatti argamtanii hadha waan mana keenya keessa salphaa ta'e fuula keenya kan gugurraachatee fi kan xiqqoo akka fakkeenya shifniinii of keessa qabatee jedhee fi dawaa isaa waan yeroo hedduurraa fayyadame keessattuu namoonni saamunaa shaaworiitiin dhiqattanii fuula keessanii dhiqattanii fuulli badee fi akkasumas namoonni nyaata hojjettanii nyaata afur zayitii baay'ee tokko fuula namaa balleessa waan ta'eef akkasuma anis wanni akkana nama mudate wanta kana fayyadamee fuulli keenya gannaa dhufi baay'ee lallaaffisaa baay'ee das nama jiruudha. Wantoota kana dinnicha mana keenya keessa jiru waan salphaa ta'e akkasumas beeziniinii kana maaliif qabadhe akka yeroo bishaan dinnichiin kun bishaan qaba hin argitanii yeroo ambucci bishaan isaa keessaa baasu akkasumas yookaan boqqolloo daakuu boqqolloo qabadhe akka xiqqoo baay'ee tokko bareeda beeziniinii illee itti godha waa irraa fayyadamee fuula kiyya baay'ee tokko dasnaa jedhee wayite akkasumas yeroo baay'ee mana biyyoota hojjennu keessatti baay'inni keenya nyaata foolii zayitii fa'aa osuma nyaata hojjennu ala fa'aa baanii fuulli keenya nu gurraachata fuulli keenya akka gisee biyyaa sanii miti hin jijjiirama hafuura adda addaatiin nama gurraachata waan ta'eef miina faana turaasaniin jedha akkasumas saamunaa kana yeroo itti fayyadamee gara waggaa baay'ee itti fayyadamee hin jijjiiru jechuudha akkuma mataa rifeensa keenya yoo shaampoo fookaa zayitii dibatan gisee hunda jijjiiruu baatanii yeroo tokko dibatanii yoo isa baratee jedhe mataan namarraa dhumatu jechuudha akkasumaan saamunaa kanallee yoo barbaaddan daakuu ruusallee daattanii itti gootanii baay'ee tokko bareeda yoo barbaaddanii irdiillee itti goota irdiifa baay'ee tokko bareeda waa irraa hin barbaannee fi akkasumas yeroo hedduu ani waggoota dheeraa saamunaa kana dhiqadha saamunaan kunis gatii isa qallaaliidha hin jijjiiru jechuudha fuula kee baay'ee tokko naa laaffisaa yeroo dasni waan bakka akka nama kireemii dibate jechuudha gatii isiillee rafasa akkasumas obboleeyyan tiyya wanta isinidha warroonni dhibee simbiraa jedhanii nama tokko funyaan kanarraa wanta gurraachoo irraan bahu ka irraallee hin banne namoota akkasiisanii waan haphii waas akkasuma gooddanyoonni tiyyarra fayyite anis dura irraa bitee qonnoo kana sirri kaayee jedhu waan gatii laafaati kireemiin tun jechuudha kireemiin tun baay'ee tokko bareedduudha jechuudha baay'ee takka gatii isiillee rakasa dhugaa dubbachuudhaaf wantoota gatii qaalii irraa wantoota gatii rakasaatiitu faayidaa namaa qaba jechuudha. Warroota doolaaraa diraama baay'ee bitanirra wantoota gatii diraama xiqqoo bitan saamunaa kana yeroo hedduu amma ijoolleen gareen ennuu shifneessee itti fayyadame jedhan salaaqiyaan gara waggaa 10 itti fayyadama jechuudha. Abadan baay'ee shittaa isiillee baay'ee tokko bareeda. Namaa turaasiin jedha dinnicha akkamitti irraa quncisee bocee mee akkamitti zayitii baasa jechuudha akka fakkeenya nama kireemii baasuuti. Erga dinnicha kiyyaa kana bucee geesse jira. Akkuma argamu jechuudha akkuma nama waxii yookaan affeeluutitti dhiqaa. Dinnichi yeroo akkanatti ta'e hin diimata waan ta'eef baay'ee tokko das nama jira. Yeroo baay'ee wanta akkanaa kanaan buucuu jaaladha. Inni hin qo'annata. Nyaata hedduu jira waan ta'eef ijji isaa baay'ee lallaafaadha. Baay'ee xixiqqaa. Xiqqaa akkanatti yoo dhibni kan baay'ee guddaa.
Kremiidhaan adda addaallee bakkee hojjetamu. Isma kan irra jechuudha shaakaltiidhaan kanneen garuu waa hojjechuu maqaa waan ta'eef waa uumamaati. Guyyaa biroo itti fayyadamtanii waa hedduuf dinnichaan rifeensaafis baay'ee bareeda bifa isaa. Bakka wantoota qaama keenyarra gurraacha ta'e fis bareeda. Gurraacha osoo hin ta'in uumama waan ta'eef wanta gurraachatu jira. Fakkeenyaaf wantoota guyyaa keessa nama ba'an haala ho'aatiin ta'ee haala adda addaarraa saamunaa dhahuu kakuuluu adda addaarraa wanta kanneen baay'ee tokko bareeda. Akkuma argitanii inni kuni baay'ee tokko bareeda. Sirri akka nama kallaa handaa akkamitti daakaa jechuudha. Injira guddaalleen yeroo hedduu kana fayyadama. Wanta akka shunkurtii ittiin bocamu dinnichiin kiyya baay'ee guddaadha. Wanta kana kan hojjetanillee bifa isaa kan cuuffitanii dallaa jaa'u kaanii rakkoo tokko hin qabu. Garuu dinnichaa kan akkana bocanii yoo dhiisan baay'ee tokko diimataa hin jijjiiramu. Barbaadan kallaataa yeroo makiinaadhaan daannaa makiinaadhaan bishaan nama gaafata. Shaakna kan barbaadu waan ta'eef nagaa akkuma nama dinnicha bilchaateetitti jechuudha. Baay'ee tokko ija xixiqqaa isaa kanaan isa xixiqqaa kanaan yoo buusan jedhan baay'ee tokko bareeda. Erga fixeen jedhee waa akkanaa kanatti naqaa. Yeroo hedduu waan isa kana irdii ilaallee itti fayyadamuu fi fuula biraa jijjiirame. Wantoota vitaaminii beezilii adda addaa of bulchan isa baay'ee tokko bareeda. Wama amma qofaa barbaadan dinnichaa tokko hunda fixne gimmaashni nama ga'a. Gimmaash waa adda addaa birrii baasanii bituurraa waan danda'u kenna keessa waan mana kenna keessa salphaa ta'e beezilii adda addaa bitanii yoo itti fayyadamanii fuuleedhanii baay'ee tokko nama miidha. Namoota hedduu miidha yoo akkasii waan adda addaa dibatee waan ta'uuf bakka kamitti hin dhabamu. Rifeensaaf illee baay'ee laafa isaati. Badhaasin jedhama. Baay'ee tokko bishaan qaba. Bishaan isaa warroonni irdii barbaadanii hangisee hunda irdiin barbaadu irdii ordeenaala jira. Irdii fuula dibatan irdii shiroolee rakkoo kan qabu jijjiibila irraa waan hojjetamuu fi ammaa fi jijjiibilii irdiin barbaadu waan ta'eef dinnicha boci gimmaashaayyuu gimmaasha tokko dhiise jechuudha. Akka bishaan isaa kun narra hiyyaani jechuudha. Ani beelziniini kana itti dabalaa. Beelziniini haa qabatuuf baay'ee tokko bareeda. Akkasumas boqqolloo maankaa diimaa gatteedha. Dhabamuun bitaan ofii hiyyaa ofii kootii nan bitaa. Ergaa akkanatti tuqee jedhee dinnicha dhamaata akkatti ittiin daballee yoo barbaadde irdiitti naqaasi. Warroonni fuulli keessan xiqqoo addaatee jedhu boqqolloo kana jechuudha. Bishaan isaa akka yaani jechuudha. Ganaan gimmaashaa xinnoon tara
baay'ee tokko bareeda jechuudha. Daakuu boqqolloo yoo barbaaddan ruusii daattanii hojjedha inshallah yeroo biraa. Inni xinnoo beeziniidha kuni. Beeziniin itti dabalee jira. Ilaa akka fakkeenya kireemiitti jechuudha. Kireemii mana isaa maaliidhaan dibadhaa yoo jettanii yoo barbaadde fooxa adii qulqulluu waan fooxaa ta'e yoo dibattanii jettan daqiiqaa 15 daqiiqaa 20 naannoo mukayyifaa jechuudha. Naannoo qilleensi jirutti beelzeenii isii tana mudhatti dhugaa dubbisuudha waan baay'ee salphaa. Beelzeenii dhabamuu dinnichi dhabamu kireemiidha adda addaa bitanii itti fayyadamuurra yeroo hedduu isii kanaan dibadha jechuudha. Gatii isiillee qal'aalee haphii waan taateef erga akkana waliin waan nyaachisee jedhee baay'ee tokko bareeda. Akkasuma fooxaa yookaan innis qabdee ni dibadhaa isin jedha. Kun amma xinnoo baay'ee tokko yabbatee jira. Daakuu boqqollootti naqee beeziniin itti godhee jira. Dibadhaas daqiiqaa 15 guyyaa 4 yoo kanneen illee buffeen akka shittaa hin qabu. Shittaa isaa baay'ee tokko bareeda. Beezinii ani dibata beezinii foolii hin qabu waan ta'eef akkasitti fayyadamaa isin jedha.